Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya dabareen kan oduuti oduu olmaa Oromiyaa kan isinitti himu Ansaraay Sabaati. Namoota ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti kallattiin qooda fudhatan sadii keessaa lama to'annaa jala oolanii jiru jetti haati halangaa federaalaa Aadde Adaanech Abeebee. Namoota sadii ajjeechaa Haacaaluu irratti kallattiin hirmaatan jedhanii fi garee namoota kana duubaa qindeessan jedhamanis ifoomsaniiti jiru. Namoonni ajjeechaa Haacaaluu keessaa qooda qaban jedhaman lameenis Xilahuun Yaamii fi Abdii Alamaayyoo to'annaa jala oolu himaniiti jiru. Namni sadaffaan Kabbadaa Gammachuu jedhamu ammoo barbaadamaa jira jedhan Aadde Adaanech Abeebee. Akka haati halangaa federaalaa Aadde Adaanech Abeebee jedhanitti artistii Haacaaluu Hundeessaa rasaasaan dhukaasee kan ajjeese Xilahuun Yaamii nama jedhamu yoo ta'u magaalaa Finfinnee naannoo Galaan jiraata. Abdii Alamaayyoo fi Kabbadaa Gammachuu ammoo ajjeechaa kana keessaa kallattiin qooda qabu jedhame. Namoota sadeen garee Shanee jedhamu irraa ergama fudhatanii ajjeechaa kana raawwachiisus himaniiti jiru. Namoonni lamaan to'annaa jala oolanii wayita qorataman jecha kennanii yeroo garaagaraatti miseensota garee Shanee jedhamu kanaan wal arganii ajjeechaa kana raawwachuuf walii galuu isaanii himanii jiru jedhu Aadde Adaanech Abeebee. Namni isaan ajjeesan dursee akka itti hin himamnee fi maqaan tarreeffame akka kennamuuf qofa akka itti himame namoonni kunneen dubbatanii jiru jedhu Aadde Adaanech Abeebee. Artistii Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 konkolaataa isaa keessatti kan ajjeefame yoo ta'u ergasii hokkora uumame namoonni 239 ol yoo du'an 4,700 ol hidhamaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame gara Oromootti naannessuun ammas diinummaa uummata Oromoo argisiisee jira jedhan rogeeyyiin. Ammas taanaan ajjeechaa raawwatameen qaama walabaatiin sirriitti yoo qoratame malee arras akkuma kaleessa ilmaan Oromoo dirqiin qeensa micciiranii soba akka dubbatu taasisuun biyyattii keessatti hammaateeti jira. Mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa kana ilaalchisuun takka gara Maqaleetti yookaan ammoo gara Oromootti quba qabaa turuun isaas ni yaadatama. Qondaalli sirna dargii duraanii Birgaader Jeneraal Kaasaayee Camadaa mootummaan uummata irratti dhukaasee akka ajjeesu yaamichaa dhiyeesse. Haasayaa jibbiinsa sanyummaa kan of keessaa qabu TV Waaltaa irratti kan haasan Birgaader Jeneraal Kaasaayee Camadaa humnoonni mootummaa dargaggootaa fi namoota siyaasaa rukutanii akka ajjeesan ifatti dubbate. Birgaader Jeneraal Kaasaayee Camadaa turtii TV Waaltaa waliin godhe keessatti mootummaan duula ajjeechaa qeerroo fi uummata mirga isaatiif falmatu akka irratti raawwatu waamicha garjabeenyaa dabarse. Hafteen sirna abbaa irree dargii Birgaader Jeneraal Kaasaayee Camadaa du'a kalee ofii sodaatanii jalaa hafaniif har'a qeerroo Oromootiif hawwe. Jeneraaltichi namoota ulee fi meeshaa qabatanii ganda keessa socho'an raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni tikaa akka isaan lafa kaayan godhu yoo isaan didan rasaasan mataa isaa facaasuu qaba jedhe. በመንደሩ እንትን የሚለውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ አስከባሪዎች አስቀምጥ እምቢ ካለ በጥይት ማለት ነው። በቃ ጊዜው ጊዜ ያዋጅ ነው። ከኢትዮጵያ ወዲህ ምንም ነገር የለም። Nigaham yeroo labsiitii kan jedhu qondaalli sirna abbaa irree dargii ture kun Itoophiyaan booda homuu hin hafne. Goolii diimaa yookaan qayi shibbiriin uummata cunqurfamaa Oromoo fi saboota biyyattiitiif kan hawwe namni kun Itoophiyaa malee wanta biraa hin jiru jedhe. Yeroo gabaabaa keessatti namoonni kanneen qoratamanii seeratti dhiyeessuudhaan yeroon kennamuu fi hin qabu jechuun haasaa ajaja fakkaatu mootummatti dabarse. Bakka nama itti ajjeesanii fi qabeenya gubanitti seera murtii du'aa itti laatamu qabas jedhe. Gara Maqalee yeroo fuula deeffatetti boofni guddaan yeroo darbe dugda irra rukutamee miliqee dhaka duubatti dhokatee Maqalee seenee jira jedha maanguddoon umrii kanatti nama fixaa jedhu kuni. Adda babaasee himuu ni danda'ama waan ta'eef karoorri qindaa'aan irratti godhamee rukutamuu qaba jechuun waraana labseetii jira. ዋናው እባብ ባለፈው ወገቡ ነው ተመቶ ሸሽቶ እዛ ድንጋይ ስር መቀሌ ሄዶ የገባው እሱ ላይ መንግስት እኔ አሁን ዝርዝሩን አልናገርም ይቻላል ደንበኛ ቅር ተደርጎ መመታት አለባቸው። Boofni guddaan inni jedhu eenyu akka ta'e ifa hin taane garuu namoonni hedduun dubbii isaa kanatti mufatan hoogganaati kaaduraanii obbo Geetaachoo Asaffaa ta'uu hin oolu yaada jedhu kaasuun. Kana malees qondaalli lola labsan kuni namoota diqaalomsuun akkana jedhe. አንዳንድ ደግሞ ይሄ አክቲቪስት ነኝ የሚል የአረብ ዲቃላ ሁሉ ገንዘብ ከዛ እየተቀባበለ እንትን የሚል
ይሄንን ፍርዱን ቶሎ እንትን አድርጎ እንትን ማለት ነው። ለወጣቱ ደግሞ ትልቁ ትምህርት ይሄ ነው። tokko aktivisti warri ofiin jedhan dhiqaaltonni arabaa mallaqa walitti daddabarsan murtiin atattamaa irratti kennamuu qaba. Dargaggootaaf ammoo barumsa guddaadha. Murtii abbaa irree fi goolii diimaan wal fakkaatu hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti labse. Ajjecha gooticha sabaa artisti Haacaaluu Hundeessaa waliin wal qabate torbee tokkotti Oromiyaa keessaa namoonni 4,700 ol hidhamu itti gaafatamaan pireesii sekreetaariyaatiin waajjira ministeera muummee obbo Nigisuu Xalahuun ibse. Namoonni Oromiyaa keessaa hidhaman ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabachuun hokkora kaasaniin ta'uu kan dubbatu aangawaan paartii badhaadhinaa kun yakki isaanii qoratamaa jira jedha. Falma haqaa uummanni Oromoo biyya abbaa isaa irratti taasisaa jiru cinatti dhiisuun falmattoota mirgoo fi falman hidhaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa uummatni haqaa ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa qaama walabaan haa qoratamu jedhee sagalee dhageessaa jiru hidhaa reebaa qaama hir'isaa rasaasaan dha'ee ajjeesaa jira. Namoonni Oromiyaa keessatti hidhamanis kan qaamni mootummaa ibse kana dachaa akka ta'us dubbatamaa jira. Guyyaa lama dura miidiyaaleen addunyaa kanneen akka Washington Post namoonni hidhaman 3,500 ol ni ta'a yoo jedhu kanneen du'an 239 jedhee gabaasuun isaa ni yaadatama. Abbaan alangaa federaalaa Aadde Adaanech Abeebee dhimma kana irratti yaada kenniteen namni 2,700 hidhamee jette kan lubbuun darbe ammoo nama 168 jechuun isii gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajjeefamuu gootichaa fi hidhamuu miseensota paartilee siyaasaa Oromootiin wal qabatee guutummaa Oromiyaa keessatti namni lubbuu dhabee fi hidhamee lakkoofsaan kan ibsame kana dachaa akka ta'utu himamaa jira. Mandii keessatti saba lagannaa gabaa sanbata boruu geggeeffamuuf deemu kanaaf humnoonni waraana mootummaa qeerroo mormii lagannaa qamaaf nama kakaasaa jedhaniin shakkan hidhatti guuraa jiraachuu jiraattonni BBS'tti himan. Qophii qeerroon mandii mormii lagannaa gabaaf taasisaa jiru kanneen kutaalee Oromiyaa garaagaraa wajjin wal fakkeenya kan qabu ta'uu fi qophichis hanga danda'ametti qophaa'amaa jira jedha jiraatan magaalaa Mandii irraa yaada isaa BBS'if laate. Dararaa hidhaa fi ajjechaa baroota hedduuf kan itti fufee raawwatamaa jiru yoo ta'u yeroo ammaa addatti qeerroo irratti xiyyeeffatanii akka bineensaatti adamsaa jiru jedha. Akka jiraatan kun jedhutti konkolaataan ambulaansii kan dubartoota ulfaatii fi dhukkubsattootaaf ramadamte hojii waraana mootummaa bakkaa bakkatti geessuu qofa hojjechaa jirti jedha. Humnoonni waraana mootummaa kanneen baadiyyaa keessatti qeerroo qabanii jilbiiffachiisuun rifeensa irraa haaduu reebuu fi hidhuun akkuma itti fufetti jira. Dabalataanis namoonni 100 ol kaampii waraanaa kan naannoo Olonkoomii jirutti hidhamanii akka jiran jiraatan kun ni dubbata. Kuni akkuma itti fufetti jira erga bara qabsoomti jalqabeeti kaasee kan takkaallee addaan hin dhaabbannedha. Nama doorsisuu, uummata hiraasuu, uummata dararuu akkasumas illee hidhuun akkuma itti fufetti jira. Yeroo ammaa kanatti immoo haala addaadhaan kan yeroo ammaa kanatti akka bineensaatti kan dargaggoonni akkasumas illee qeerroon uummatatti adamfameedha. Akkasumas humni waraanaa illee hedduudha gaa uummata baay'ina uummataa ol kan ta'udha kan biidha kan bulee kee ijaaramaa deemu kan uummati hidhamaa jiru kan uummati dararamaa jiru haalli isaa ta'u ulfaataa keessatti. Eeyyeen jira kun wanta baratameedha wanta kaleessa dheengadda waggaata darbees tureedha. Yeroo ammaa kanatti uummati baay'ee dararaa haala ulfaataa keessa jira. Ambulaansiin guyyaadhaan kallattiin waraana duwwaadha kan isheen guuraa uummati gandoota baadiyyaa keessatti illee namoota qeerroo qabanii mataa irraa aduu jilbeenfachiisuu hidhuu akkasumas illee hiraarsuudha kan odeeffannoo qabatamaa qabu. Namoonni hidhaman kunis gandoota akka Geeboo, Karrawaayyuu fi magaalaa Mandii keessa akka ta'e BBS'tti himee jira. Dabaluunis jiraataan kun akka jedhutti motorsaayikilii fi baajajoonni nama deddeebisanis baay'een guuramanii hidhamuu fi dhukkubsattoonni naannawa baadiyyaa Mandii irraa wallaansa fayyaa akka hin arganneef dhiibbaan nurratti godhamaa jiras jedhe. Godina Harargee Lixaa aanaa Bokee keessatti namoonni lagannaa gabaa sanbata boruutiif taasifamaa jiru danquuf doorsifni hammaatee jira jedhu. Akka jiraatan tokko magaalaa Bokee irraa nuuf gabaasetti lagannaa bor taasifamuuf deemu kanaaf qaamonni bulchiinsa aanaa dukkaanota irra deemanii waraqaa yoo boruu dukkaana keessan hin banne 25,000 adabamtan jedhu itti hiraa jiru jedha. Namoota sochii lagannaa kana akka taasifamuuf hawaasa keessa deemanii labsuu jiran keessatti ijoollee yeroo irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabee jira. Akkasuma namoota suuqii cufanii argamanii kitaabni hanga qarshii 25,000 akka itti taasifamanii ulaa irra deemanii waraqaa kennuu itti fufee jira. Seera numaa immoo humnaa ol katee qeerroo irratti
qeerroo meeqa namoota jajjaboodhaan shaalleetti godhuun bara hidhatti guuruun itti jira. Fakkeenyaaf gara aanaa boqorriitti fa'aa daran haalaan hammaatee jira. Waraanni magaalaa keessa guutee jira. Sochii kana dhagguudhaaf karoora adda addaa baafatanii irratti xiyyeeffatanii hojjechuu jiran. Amma egaa wanti nu barbaachisutti hanga fedhan isaanis tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatanii nuti sochii lagannoo kana lafa qabsiisuu qabna inni bitanii itti seenanii jirra waan ta'eef itti deemdaa fuulduratti hidhamuuf wareegamuun qabsoo keessatti waan jiru irratti filatamni itti deemna isaanis tarkaanfii fudhatan. Sodaa lagannaa gabaa borootiif humnoonni mootummaa qeerroowwan shakkan hunda hidhatti guuraa waan jiraniif qeerroon magaalattii hedduun baqatanii akka jiranis dubbatama. Akka dargaggoon maqaan isaa himuu hin feene kun jedhutti doorsifnii fi hidhaan hammaatus qophii lagannaa keenya milkeessuuf qindoominaan hojjechaa jirra jedhama. Mormii lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti qeerroon Oromiyaa labsee hojiirra oolfamuuf qophiin godhamaa jira jedhame. Bahaa Oromiyaa Harargee Bahaa keessatti ummanni mormii lagannaa gabaaf qophii xumuratee jira jedha kanneen BBS dubbise. Akka jiraataan Harargee Bahaa aanaa Dadar magaalaa Dadar kun jedhutti ummanni akkuma guyyaa iidaatti waan hunda bitate qophii barbaachisu hunda xumuratee lagannaa boroo kanaaf qophii hunda taasisaa jira jedha. Jiraataan magaalaa Dadar keessa jira ammaaf. Haalli jiru akkuma guyyaa iidaaf qophii namni magaalaa dhaqee waa hunda bitatee galutti uummanni keenya ifuma hubatee waa hunda bitatee galu jira kalee garra. Lagannaa gabaatiif qophii gaarii jajjabaa uummata keenya dhaabbachiisaatu namatti mul'ata. Nuti immoo xiqquma beeksisuu fi hubachiisuu yoo taate malee hangas mara waan ulfaatu agarree uummanni hundi waliigalee hubannaadhaan tokkummaadhaan waan kana deemuu isaatiitu irraa hubadhaa kanumaan isinitti barbaada. Magaalota naannoo keessan keessa jiranitti sochiin amma uummanni itti seenuuf maal fakkaata? Hundi akkanuma amma magaalaa Qobboo, Soqaa, Gooroo guddoo hunda waan qaba. Soddomaa jira, Laggabaa jira. Kun jiru tokkuma amma magaalaan tun seentara beekee araddaa 40 irraa waa bitata. Araddaa 40 asirraa bitatu kun karaa afuriitu irraa ba'a. Karaa afuran uummanni akkuma galaanatti akka nama dhiiga guyyaa idaatti akkasitti waa hunda bitatee raashina bitatee meeshaa bitatee galu jira uummanni keenya. Akeekni lagannaa keessanii maali jedhee kan gaafate Badree Yusuf jiraataa kana kaayyoon lagannaa itti akka seenuuf isaan dirqisiisee yeroo ibsu aartistii Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjechaa raawwatameef haqni akka argamu hooggantoonni hidhaman akka hiikaman gaafatuufi jedhama. Uummanni mormii gaggeessu kana kaayyoo isaa maal jee hubata? Maal kaayyeffateeti? Uummanni mormii gaggeessu kana kaayyoon isaa takka haqa Haacaaluu Hundeessaa barbaada. Lammata haqa yookaan sinjoo du'a akka malee du'ee nama isa ajjeesee fi akkaataa itti du'e uummanni baruu barbaada. Lammata hayyoota isaa fayyadame hiikamuu fi barbaada. Sadaffaa roorroon gabrummaan dillii uummata Oromoo irratti deemu jirtu sun akka irraa dhaabbatu barbaada. Afuraffaa sirnaagaa barbaada. Biyya isaa irratti nagaan jiraachuu barbaada. Waan kana wal dura duubaan mirkaneeffachuuf mormii takka jee eegalee jira jechuudha uummanni Oromoo. Uummanni sirna haqaa barbaada kan jedhu jiraataan aanaa Dadar kun roorroon uummata irratti geggeeffamu akka dhaabbatu barbaanna jedhe. Magaalota naannoo isaanii jiran keessatti uummanni lagannatti seenuuf qophii xumuratu odeeffannoo qabaachuu dubbata jiraataan magaalaa Dadar kun. Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti mormii lagannaa gabaattuu taasifama sababa jedhuun humnoonni mootummaa dararaa geggeessaa jiru jedhu jiraattonni. Magaalaa Matahaaraa keessatti humnootiin mootummaa namoota reebuu fi hidhuu bal'inaan itti dhufanii jechuun komataatii jiru. Waraanni mootummaa fi poolisii ajajamana murtiitiin ala namoota hidhaa akka jiran dubbatu jiraattonni Matahaaraa. Hanga ammaattis dhalattoonni naannichaa 50 gahan qabamanii buufata poolisiitti hidhamanii jiru jedha jiraataan achirraa dubbifne tokko. Abboon nageenya kun akkuma silaa waliin beekamu Oromiyaa keessa haala tasgabbaarra jiru. Erga guyyaa artistii Haacaaluu Hundeessaa du'ee booda tasgabbiin uumamnee hanga ammatti namni garaagaraa sababa garaagaraatiin osoo hin beekamne itti guuramaa jira. Kan biraan namni ilaaluu hin danda'amu. Alaala tuulatti nagaa ittiin beekta. Kana baay'ee ulfaata. Amma haalli magaalaa Matahaaraa sochiin bakka duritti hin deebine naan jechaa jirta? Bakka namni wal keessa tokko namni tokko banatee kun akkasumatti ulaa mana isaatiif daldalatti jirus hin banatin jira. Ka banatin jira. Namni ammaas magaalatti hin bakkeenye ni jira. Kanumatti sodaa namni hidhaanii kanarraa hanqinne. Kamana isatti akkuma mana isatti galeen akkuma baadiyyaa ta'een baadiyyee jirus ni jira. Xiqqoo rakkisaadha. Namoonni hidhaman hagamta kan egaa nama Matahaaraa keessaa eessatti immoo hidhaman?
nama wayii tanyee gaafannee lakkoofsannee kan geessan jennaan gara nama 59 kan geenya minjeega kalee malee deemee jedhanii nama 59 geenya minjeega. Namoonni hidhaman firaan akka wal hin argine taasifaman kan jedhu namni kun maatiin warra hidhamanii halaala irraa lallabuun hidhamtoota hayyamameef dubbisu. Kanneen hidhaman hiriira guyyaa artistii Haacaaluun ajjeefame qindeessitan himata jedhuun jedhu jiraattonni achirraa dubbifne. Hiriira san irratti jiraattota keessaa namni tokko humnoota mootummaatiin ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Godina Baalee magaalaa Gobbaa keessatti namoonni hidhaman murtee malee rakkataa jiru jedhame. Ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa booda mormii dhalateen yoo xiqqaate namoonni 2 magaalaa Gobbaa keessatti humnoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Erga mormiin geggeeffamee qeerroon hedduun sababa malee hidhamuu dubbata namni BBS'f yaada kenne tokko. Ayyaani godina Baalee magaalaa Gobbaarra jira. Haalli waliigalaa guyyaa gaafa artistii Haacaaluu Hundeessaa boqotee irraa eegalee qaama sanii uummanni bahee rakkoo cinqaa isaa yookiin ammoo aarii isaa dhiigiidhaan ibsachaa ture. Sanirraa ka'ee uummanni magaalaa keessa akka magaalaa keenyaatti lubbuun nama lama darbee ture. Amma immoo qabeenyis wanni badee jira. Amma immoo qaamoleen nageenyaa hedduun isaanii saba kanaan rakkoo kana sababeeffachuudhaan qeerroo baay'ee isaanii naannessanii amma gara mana hidhaatti buusaa jiru. Kan ammaatti namoonni 57 akka magaalaa keenyaatti jechuudha mana hidhaa jiru. Kunis namni tokko irratti hin banamne namoota muraasa tokko mana murtii baasanii beellama guyyaa 14 gaafataniiru. Kuuwwan akkanumaan achuma keessatti mana hidhaa keessatti kilaasii xiqqoo keessatti dararamaa jiru. Haalli booda keessa jiru kan darbe haga ammaatti kanuma. Kan guyyaa boruutiif immoo akkuma yeroo waliigala Oromiyaadhaa labsiisaa labsee lagannaa gabayaa gochaa jiru irratti qeerroon qophaa'ee qophiin isaa hambiree isaa xumuratee hawaasni akka gaariitti gabaadhaa bitachaa jira. Guyyaa boruurra galu jechuudha. Haa ta'u garuu mootummaan gama isaatiin amma sagalee guddisuudhaan magaalaa keessa deemee jiraattota doorsisutti jira. Namoonni boruurra magaalaa keessan yookiin ammoo geejjiba keessan yookiin dunkaana daldalaa keessan cuftan hoteela keessan keessan tarkaanfii jira fudhatamaa hiriira jedhanii jiru sobatanii uummatatti isaati ammaa kana sagalee guddisuudhaan magaalaa keessa deemanii barbaadu jechuudha. Namoonni hidhaman sun yeroo ammaa eessatti hidhaman buufata poolisiiti moo mana hidhaa guddichatti dabarfaman? Hundi isaanii waan ammaatti gara mana hidhaa guddichaan dabarfamee waajjiruma poolisa magaalaatti kilaasii xiqqoo keessatti namoonni kun hundi isaanii hidhamanii achuma jiru. Murtii kana dhaabbammaa ragaa irratti qulqullaa'ee kana balleessee jedhanis hanga qabeessi jiru magaaluma jiru. Kanneen hidhamanis buufata poolisii keessatti murtii haqaa malee kutaalee dhiphoo keessatti dararamaati jiru. Kanneen hidhaman ilaaluuf namoonni dhaqan hedduunis itti dabalamanii hidhamaati jiru. Achuma Baalee Gobbaa keessatti mormii lagannaa gabaaf sanbata boruu eegaluuf uummanni waan isa barbaachisu bitatee qophii xumuratee jedha jiraataan kuni. Amma gaaffileen uummata akkuma guutuu biyyaatti akkuma magaalaa keenyaatti kaayyoon qeerroon amma lagannaa gabaa kana gochuuf deeme tokkoffaa hayti artistii Haacaaluu Hundeessaa qaamni isaa ajjeese irratti haa dhiyaatudha. Lammaffaa immoo mootummaan hooggantoota siyaasaa biyya keessaa cubbuudhaan jira akka waan jira deebisanii yookaan ammoo akka waan jirri reeffa artistii jaalatamaa kanaatiin aangoo barbaaduuf jedhanii gaba ofii dalaganii irratti uummata maqaa artistii kanaatiin yookiin ammoo maqaa jiran akka waan jira deebisaniif itti haadanii gara mana hidhaa turan kun mana hidhaatti akka bahan gaaffii uummata Oromoodha. Mootummaan ammoo nama dukkaana isaa cufee fi geejjiba dhaabee doorsisaa jiras jedham. Akeeka mormii lagannaa gabaa kanas akkanatti ibsan jiraatan godina Baalee magaalaa Gobbaa kunim. Erga artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee fi hooggantoonni paartiilee siyaasaa Oromoo hidhamanii kaasee dhalattoonni Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatan hiriira balaaleffannaa geggeessaatii jiru. Hiriirri geggeeffamaa jiru kunis bifa dur barameen osoo hin taane guyyoota walitti aananiin kan itti fufee geggeeffamaa jirudha. USA keessaa kutaan Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti hiriirri dhalattoota
Oromootiin geggeeffamu kun torbee tokko oliif itti fufee geggeeffamaa kan jiru yeroo ta'u hanga haqni artistii Haacaaluu Hundeessaa bahutti hanga hooggantoonni hidhaman hidhaa bahanitti alaa hin gallu jechuun itti fufaati jiru. Biyyoota Awurooppaa keessaa biyya Ingiliz, London, Faransaay, Paaris, Norway, also Netherland, German, Frankfurt fi Berlin keessattis geggeeffamaati jira. Guyyaa har'aa itti fufuun German Berlin keessatti bifa nama ajaa'ibuun hiriirichi geggeeffamaa jira. Hiriira kanarrattis dhaadannooleen garaagaraa dhageessifamaati jiru. Haaluma kanaanis biyya Ingiliz magaalaa Manchester keessattis hiriirri mormii kun geggeeffamaati jira. Hiriirri biyyoota alaa keessatti dhalattoota Oromootiin geggeeffamaa jiru kun mootummoota biyyoota alaa fi miidiyaalee gurguddaa addunyaa bira dhageettii argachaati jira. Dhiyeenya kana muummeen ministeera Abiy Ahmad hiriira dhalattoonni Oromoo biyyoota alaa jiraatan sirna bulchiinsa isaa irratti bahan kanaan kan rifate paarlaamaa keessatti haasaa sodaa fi tuffii of keessaa qabu dubbachaa tureeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qopheeffannee kana fakkaata. Ani kan isin wajjin ture Siraay Sabaaf ogeessi kaameraa fi ediitarri Abdii Jamaal Lafaana ture. Qophiileen BBS hafan itti fufuun turtii gaarii.